أو درارتو إنجاو تكتي أرانتنا si ammaaf bardeeffama siif hin godhan. Bakka takka anis taboruu salla garuu yoo inni waan takka naan jee anaa itti gaafatamu walii waan takka ni dandeessa niin dandeessa ni dandeessa niin danda'ama amma naasirraa danda'a walii kana booda waan takka isin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti gaa nageenya fi gaarreen qaxxaamura isin akka usin jechaa gaa walitti deemneeti jira gaa akkam isin nagee qabdanii akka isin nagee qabdan abdiin isin irraa qaba. Arraga darartuu qabadheetiin gara YouTube khiyyaatiin isin dhufee arraan tana wanti karaa darartuu dhufeef gaa gara boodaatti jenna asumaan gaa chaanaala isinaa linkii koomentii jedhee isiniif gaa subscribe godhuuf hin dagatinadha. Darartuu guutuu akka daawwattu keenya gaa salaamata gaa hodhuuti gara hodhuutti kenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii gaa daawwattu keenya gaa arraan tanaas wanni dhufeef waan biraatiin jechuudha dhiyeenya kana manguddoo ta'eetiin gaa akkuma beekamu darartuu fi maamma jidduutti dhukkeen irraa haate akkaan itti akka dilaa lafeen na keessaa baate daawwattu keenya. Ani kun konfoliisa namni nyaata godheen eeguun jiru namni gartee miti hoo nyaaddu hoo eessa ol teessee bultee namni naan jiru. Kana gubbaadhaan umrii kanaan fakkeenyaaf manguddoo jaanii jidduu tana dhukkaa wottiin jira. Saniif gaa akkuma viidiyoo maammada gartan sanitti Maammadis example rakkoo akkamitti akkana booda takkitti arraan tana akkamittiif naa qabu dadhabdee jee akkasitti alaana leegaayitiiti anis gaaf qabaa rabbi qabaa waan jiruuf gaa darartuulleen akkuma beekamu dheengaddallee hin fadhuu jettee diddee arrallee gaa ammallee gaa isuma biratti hin deebi'ee gaa takkitti arraan tanaa gaamee darartu keenya ifnu qabdaa jeetiin gaa abdii irraa qabaa isinillee daawwattu keenya gaa du'aa akkanaaf gootan abdiin qaba inshaallah. Hanga tumura video tanyaatiin ni barana fina nafirraa khiyyaa faana turaan sin jaa hayya gaa darartu akkam na gabbate maal nyaattee garaan qabdu moo sagaleen kee hedduu takka laafaadha maaliif akkana dhuftee maal akkanatti haasa'u deemtuun nagattisiisu jira ay wannin sitti haasa'u deemu waan biraati miti waa'ee dhimma keetii fi dhimma maammadii wajjin wal qabatee maammadii wajjin haasa'uutiin ture waan ati naan jetti irra deddeebi'ee itti himeetiin gara viidiyoo sana illee argee jira. Saniif gaa ammallee wanni gara kee dhufeef daawwattoonni illee akkuma beekamu irraa hedduun isaanii karaa keessaatiin na bilbilanii guyyaan tokko takkuma namni tokko namni hin balleessine hin jiru. Atis gaa balleessuun kee waan hin oolleef ilma namaati nama ta'e kan balleessine hin jiru dhiifama walii godhaadha soomanni as deemu jira taraa takka irra walii kutaadha waan jaamu takka hedduu takka haasanii saniif gaa anillee gaa karaa kee dhufee. Atis gaa inshaallah if qabaan rabbi qabaa gaa namni badii tartakkaatiin namarraa waan muramu yoo durumaan irraa muramu keessaa qabaatte malee badii tartakkaatiin waa namarraa namni muramu saniif gaa arraan tanaa harkallee nan darbinii tanaafiin akka harka nan darbine niin beekaa tanaafiin gama kee dhufeensi hin jaa. Latti yannaan taane. Maaliif siif hin ta'in akkam siif hin ta'in? Ani sitti himeen jira baddeen gadda. Ammallee akkanatti hin himeen jira hin fedhuun hin fedhuudha isa isin ati naaf isa iddoo bara nutiin kun bara ol fuudhee bultee hojii jaaru deemu miti. Dhugaalee. Nu iddoo bunu deemtaati. Ani isin gidduu. Nu wajjin jiraatta. Isin wajjin jiraachuuf miti. Walaakin ammoo isiniin kun warra kaleessa wajjin wal jaalatee akka ajaa'ibaa kanatti jaalala bareedduu yeroo muraasa keessatti gaggeessaa ture. Akkasitti hamileellee nu gootanii nama baay'eellee gammachiisanii osoo nuti gammachuu ta'e hin quufini. Gara gaddaatti dubbiin harkaa jirtanii saniif malee ani gammachuu ta'e barbaada malee isin gidduu ciisuudhaaf isin deema jechuudha. Lakkii antichaas dhageessiif nima. Ani isaa wajjin jiraachuu hin fedhu akkumaan siin jeessanitti hin fedhuudha. Dhiirtii waa isa qofaa miti bar. Akka nama isa malee takkaan harki ni maana gootati. Dhugaadha bar. Akka yaada. Dhiirtii sagalee yaada duuba rafa. Innillee dhala sagalee yaada duuba rafa haa barbaaddatu. Anis nasiiba kiyyan dhabu. Amma waa'ee nasiibaatti osoo hin ceenen duratti dhageessiif nama darartu nutiin kun ilma namaati ilma namaa eegatee namni hin balleessine jiru jaarsaa jaartiin haati ilmaan sagaliitu wal lolaniitu magaa walitti araaramanii namni immoo araaramuu miti bara boruu akkas naan jaa waan san boruu naan jaa akkas waan takkallee akkasiin hin jenne naa wajji waadaa walii galee waa hunda wajji naasootiin akka kana booda jecha tokko sin hin jenne waadaa waa hunda wajji walii galeetiin biraa dhufe. Laa harki anna bare doolu sosoo ayyaana obboleessa. Dhageessi. Allah suuta jeetiin boona irratti laa istaraa jeetiin laa lakkana boonee obboleessa kiyyaa jiraachuu jiraame isiniitu tan hunda na naqe siin na naqeewu
خنافي وأنا كنت ندركني نرى على بدو خلاص جيان سكرنا تخاص وجرتاو لقي أما وجواب دمتي أما تقويان تكتكم درارتو إفكابا ربي كبا مي أتيس تكتي أما أنتنا إسا خناتا ميلرنا كفينا ويواش جرا dhugaadha dhiirtii isa malee guutuudha akkasuma dhalaalleen isa malee guutuudha walaakin ammoo isin kana rabbumaatu waliin isin fedhe sadarkaa kana gartee miti wajjin hanga amma deemne kana yeroo muraasa keessatti waa hedduu waliin irra dabarre ati hedduu nama gaariidha garuu maamma jarjarillee jecha isin jechuunsaa akkuma duraan jenne dogoggora irra deebi'ee waan kanallee itti gaddu jira dhugaadha namni jechuudha akkasitti maan buusee du'aa inaa godha akkanaa fi daraartu rabbiin waliin nu deebisu jee akkasitti nama wayiwaachu jira inni kun ilma dhiiraati saniif taraa takka akkamittiif qabuuf jedhamte silaa'u yoo inni nu waan bare yoo gartee miti wanna kun dhugumaan kan itti barsu taate inni nu waan bare hin dhiisu taraa takka irra kuttee fi ilaaltee achi booda irraan gartee yoo inni waan kana booda gachaanii miti gartee situ kutaati. Amma fakkeenyaaf dhugaadhaan siifin hayyama. Siifin hayyama arraaf akkana siif jecha yeroon hayyame boruu inni naddeebi'a afaan sanaan ja'a akkamiin ta'an. Kana booda yoo inni waan takkallee hasin jiru taate itti gaafatama anaaf fudhata. Kana booda sin dirqu anis. Ati laadhagee nyaattee dhufte. Sin dirqu. Nyaattee dhufteeti. Si nyaachise gumboo si nyaachisee mi tanaaf akkana na godhatta tamaan. Guyyaa ati akkas guyyaa inni gaara keessa arradisi guyyaa inni gaara keessa jiru san wayis jalaatiti. Nagalandin. Amma immoo ati si nyaachisee jira silleen beeku isalleen beeku khalaas akkasitti. Amma diliin irraan dhiqatin ani kun waan nama namni nyaachisee namatti arguu miti. An gumboodhaas hin beeku gubuullee hin beeku. Si galtee? Walaakin ammoo. Maaliif dhuftee? Walaakin ammoo ilma namaa kana gidduurraa ani gammachuu barbaada. Siifi inni kun akka wajjin jiraattan nin barbaada dhibbaan dhibbatti atis gartee miti. taraa takka if naa qabi taraa takka if qabaan rabbi qaba taraa takka tana bichaa wallaahi wabillahi kana booda sin dararu rabbii guyyaa tokko chaatiin si qabe isaana dararu jira dhageeffadhume atis gartee miti atis ilma namaati kanan miila lamaan deemu balleessuun kee waan hin oolleef takkitti arraan tana irra naa qoteetiti walaakin kana booda yoo maamma akkasitti deebu taate wallaahi laazim rabbii tokko chaatiin si qaqanna kana booda daraartu maamaditti haraarame jee rabbii fuula kee dandaafu. Barakasii miti. Yoo inni waan takka siin jee anatti gaafatu. Ayyee. Ambariif namalee bakka na qabu jira. Diddeeme ati sinarraa taa'u diddeeme bakka naan taanetti boruna deebi'aa waan kanatti nan dirqine taa'ee jees dadhabeeme obboleettii dhalaatu wajjin dhalattee hin beektu miti. Akkasimi an obboleessa keeyyatti ni madda khalaas kilmaadha waliin beeku kana. Dhageeffadhu kan duraanis waan kana keessa obboleessa kee hin jiru. Nuyi warra wajjin itti seene. Saniifati takkitti arraan tanaa if naa qabi. Dirqamni ni jira garuu. Garuu dirqama jaalalaan. Daraartuu teenya rabbii ijjiitti haa. Haa daraartuu teenya haa. Takkitti arraan tanaa. Si ammaaf dhiifama siif hin godhan. Bakka takka anis. Taburuu sallaalila. Sayyoonni si deebi'ee isaa badii qaban sin jee. Isaa badii meelaa saayiba jettee akka irra irra diddibinii. Wallaahi laazim saayiba. Ani tun obboleettii akka obboleettiitti na laale taburuu san na laale. Taburuu san siif laalee. Taburuu san arra heerumee boruu kamuun fadureen. Arra heerumee. Kana gowwaa maal dhiiftee yaa kana mataan isaa yaadu silaa akkaan itti dhufe saniin inni barsaniifuu inni naarra kutuutu qaba. Si barbaadda tana dhufe akkamiin naan jaabu. Akkana irra duutirra hin jirtu. Aboo namni balleessan hin jirtu. Balleessine. Takkitti arra. Barbaduma osuma beekanu badii balleessan. Dhuga. Osuma beekanu badii balleessan. Aaraniituma waan takka jaal. Amma gabaabdumatti dhagee maa waan kana yaa'u aniin kunis mee anaa kanaafis yaada yaa'u aniin kunis hin gidduu rakkachuutti hin jira akkuma ati beektu aniin kun gartee miti. Rakkoo teessiin arguuba rakkoo teessilaa si argee eenyutti biraan keessa irratti telegeessaan siif hin himne bilbilaan siif hin himne dhaqee araarfadhu jechuu irratti waa meeqa naan jee. Kanaammoo waa hundaafuu balleessee jira inni kun irra deddeebi'ee balleessee naan jee wayii waachudha dhugaa ilmi namaa namni balleessin hin jiru. Walaakin ammoo waayu badumaan fitanii balleesse borunaan jeeti akkas na balleesse jabaan muuttoon ana kan hin danda'u laa raadhaan laa jaarsa kiyyaa wajjin raadhaanis taraa godhee jiraachuun fada malee boru akkas naan jee boru akkana naan jee achi deemee hulaa namarra deemeen isa himachaala hin dhaqqaboon achuma geena raadhabbaa.
Amma dhugaa dubbachuudhaaf if qabaan rabbi qaba. Taraa takka itti naachisitti dhufu taraa takka itti ammoo anumaa jecha dhiifamu godheef. Atis gartee obboleessitti ijaa. Innis obboleessa qayyaa. Ani sin gidduudha waan hin harkadhuun qabu namni maallaqa naaf qabu barcaa waliin. Khalaas gartee miti. Tabaru sallaan. Taraa takka bara amma inni osoo bakka san hin geenye duratti gartee miti. Akkuma dheengadde gazetee jechis hin geessanitti yoo amala san dhiisuu baate yeroo muraasa keessatti waan sin jechuun isaa hin oolamu. Gaafa san dhage gaafa san weessi malage. Gaafa san jecha tokko dhufee walitti argama siin hin jiran. Amalli gaara abbaan raambuu. San gartee san waliin laalla. Waliin laallaa mitaan arra seenee arra bu'uun fedhure. Dhageeqa amma baree takkitti har'aan tanaa amma dura takka dhiifamaa fi fuula keessa dhufee hin beekaa. Dhiifamaan hin balleessu. Carraa tokkichaa kana kannii fi kana booda yoo inni hawaasa kanaa deebi'u taate rabbiin karaa isaa haa banuu fi anilleen ittiin dirqamu isinillee sillee darruun fadhu. Ani itti deebi'uun barbaada. Itti deebi'uun barbaadna afaan Oromootiin si dubbachuu jira jechuudha. Awwa khalaas gaama gaanii gaa baqa dhiifama godhii fi khalaas tartakka gartee manaa jecha irra kuutiif gaa baqa. Maaliif fudhanna qabdee? Garuu waan hin fudhatti qabee manaaf beekaa jettee. Anis akkasumatti. Siis bar dhiifama siif hin godhan. Isaaf akka isa lameen walitti araarsu. Siif jecha dhiifama siif hin godhan. Garuu laalisii boruusan. An daraartuudhaaf naaf hin dubbatin. Isaafillee naaf hin dubbatin. Akka obboleettii teetiitti naa dubbadhaayee. Isii boruusan yoo ammaa booda sinaa barbaada arrabaafiif kan waliin dhoolin jiru. Yoo naaf hin wal afaan dhufne deemboo naasi barbaada dhufee jee shaaraarra na darba boogatta. Ana isaan seenaa si jaalatan anjaan hurrumatti itti dhayitan anjaan booda. Hayya. Amma dhugaadha. Amma takkitti har'aan tanaa bira kutee fi inshaallah walii wanne kanaatti sin dhuftu rabbiillee namtu nurraa qabu. Amma tanin sin jiru sumaa fi waliif fayyisee gartee miti akka inni hundinuu gammachuudhaan anis obboleessa keessan kun isin gidduu dararameeti. Anaa kanaafis yaadadha. Akka saayibummaan ta'e sanitti fuftu. Saayibummaa ta'e qofa osoo hin ta'in an saayibummaan ta'e ammallee si jechallee hin kutamtuusi si jechallee ittiin fuftuusi. Laal maaliif saayibummaan ta'e si durallee ni jirti. Egaa obbolummaa rabbiiti saayibummaa osoo hin ta'in obbolummaa rabbiiti. Obboleessa rabbiiti illee obboleetti rabbiiti. Tasaatu si dabarti. Tasaatu natti hin dabaltu. Rakkoo natti moo rakkoo namaa laaluun danda'uti amma dhiifama goonee fi atiillee irra kuttee fi taraa takka gartee carraa tokkochaa kana kanneetii fi walaakin ammoo kana booda ani keessa hin jiru atiillee keessa hin jirtu. Yoo inni waan dabachitaa baateef akkas daawwattu keenya hangara kiyyaan akkanaan jaa akkam jetta walii gallee. Akkasiimi. Garuu yoo inni waan takka naan jee. Anaa itti gaafatamu walii waan takka. Ni dandeessa. Ni dandeessa. Ni dandeessa. Ni danda'ama amma naasirraa danda'a walii kana booda waan takka isin jiru. Dhiifama khalaas dhiifama godheefi godhiif dhiifama. Fuula daawwatu. Mee akkaan itti godhuuf hin dhabe akkamitti godhaaf akkas naan jee. Isaa dhiifama si gaafata khalaas wal bira giseensi fiti khalaas dhiifama ifi miilarra qofee dhiifama si gaafata amma kana booda. Khalaas daawwattoonni keenyallee akka gartee gammadu hedduu takka rakka jiranii amma nama meeqa akkuma wanti ala daraartuu dhiifama godheef jeessa kadhatu jira. Saniif gaa mee dhiifama godheefi kana booda garuu yoo inni deebi'ee wasaanii lafa kadhu atiillee akka daawwattoonni illee beekutti akkasi. Eebira kan siin jee dhiifama niin godhaa fi niin dhiisaa fi garuu isiin tun booda deebiti. Boodana deebi'aa humaa miti garuu. Ana waan inni irraa akka hanganis dura dhaabbaddellee garuu ni jiraame amma fakkeenyaaf yoon kee isa kana bultii wajjin jaare jecha isa yoo naan jee waan sun duraan naan jee beekaa duraan osoo beektumaatti isiin taanaan jee warri keenyalleeni. An kanaafuu yoo dandeettii qabaattee isa kana kan gorsitu taate humaa rakkoon qabu. Saniifuu dhiifamni gootaaf jechuudha yoo nan sirraa harkuu ni danda'an balbati. Akkasii mire atiillee hin galatoomi. Akkasii daawwattoota keenya daraartuun kunoo naayyamtee jirti. Alhamdulillahi galannee kan rabbiiti. Isilleen dhiifama godheetiif hin jiraatti mee guutuu akkamii dhiifama godheefi hin jiraa jimee. Egaa maaliin godha dhiifamaa baramma dhiifamaa. Yoo innummaan kaqaceelu ta'e maamadiif dhiifama godheen jira. Akkasigaa alhamdulillahi daawwattoota kiyya isinillee baga gammaddanii baga walumaanuu gammannee egaa daraartuunis teenya karaa nurraaniituun qabdu obboleettii teenya maamadiis obboleessa keenya ani immoo egaa yoo na laalan umriin xiqqaadha ammoo akka manguddoo godhaniiti jarri gidduutti haayina godhu jiranii immoo areeda kana laalanii si'a areeda irraa illee waarriin qabu saniif gaa inshaallah
akkuma sinin jegaa milkaa'eetiin jira. Daraartuuba ifnaa qabdee gartee miti dhiifama. Nuun daafuuga maama qofaa miti abbaan badii tokkoffaa irratti anaafis dhiifama godhuu keetiif maamitiif illee akkasumas dhiifama godhuu keetiif galatoomii gurbaa jalla ati immoo gizee viidiyoo tanaa agarte jallaa guduraa si ilaala jechuudha. Kana booda atis gorfamii baaba kotee beelaa abbaa jaalatu qote yaanii jabaadhu akkasiin isin injaa inshaallah daawwattu keenya inshaallah hanga viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebi'u takkatti viidiyoo gammachuu akkanaaf taatu abdiin qaba. Viidiyoo gaarii qabadhee akkaan isiniif dhufu abdiin qaba. Isinillee du'aa naaf godhaa isin jecha hanga sitti gaa inshaallah nagaan naa turaan isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Arra guyyaa gammachuuti. Nagaan naa bula nagaan naa ola.